Amma kaa'eshi efa amma kan naan jette kun immoo gaafin ibsa keetii irratti haala gahaa ta'e naa ibsitee jirta. Amma ani immoo wanta tokko wanti si gaafachuu barbaadu maalidha? Akkamitti islaamummaa wajjin walitti fiduu dandeessa? Amma hadiisni boqonnaa afuriin kuni kan inni jechaa jiru akkuma amma ati jette kana namni jalqaba wanti itti barraa'u hin jiru jechuudha. Hojii isaa dalagaa inni guyyaa guyyaatti dalagu galmaa malee waan rabbi itti barreesse tokko illee hin jiru jechuudha biyya lafaa kanarratti. La akkas hin jenne akka malee hubattee yoo ta'e malee jechi kiyya akkasidhaa miti. Dalagaan nuti guyyaa guyyaadhaan dalagnu kun fakkeenyaaf amma ani akkanatti si wajjin taa'ee si wajjin haasaa jiru kun hundi isaa rabbiin dura beekaa. Duruma barreeffamee jira. Si galaa miti isaa. Rabbiin dalagaa kiyya laalee awwal akkana dalagee jedhee qabxii qabaan deemu. Akka namaati miti rabbiin. Fakkeenyaaf amma awwal akkana dalagee qabxii argachuu qaba. Awwal akkas dalagee. La rabbiin dura dursee beeka. Dura dursee eenyutu jannata seena gaafuma ana uumu namtichi awwal jedhamu kun akkam ta'a maal dalag maal nyaata maal dhuga kan hunda duraa beeka samii gaafa uumu dachii gaafa uumu rabbiin duruma beeka uumama kan sun uumin dura rabbiin duruma beeka hunda isaatu duruma beeka waanuma beeku san rabbiin ni barreessa gaafa barreessu ammoo akka beekumsa isaatitti ani beeka osoo filannoo tokko siif hin kennin callisee tumaan kun ibidda seena jedhee jira kootu seen osoo salaatu ibidda si seensa jechuudha miti laa akkasidhaa miti ani awwal qaasim ni dhaga'a ni dhaladhe erga sanii maal akka hojjedhu rabbiin nabiyyoon akkanatti dhufan qur'aan akka dubbisuu danda'u macaafa wangeela jedhamullee akka dubbisuu danda'u dabalataan eega sanii ammoo muslima akka ta'uu danda'u eega sanii ammoo maal irratti akka yeroon kiyya xumuramu kana hunda isaatu rabbiin dursee beeka isuma kana ka dubbachuu jiru hadiisichi jechuudha. Amma laal haalli ittiin ani hubadhu akkamii macaafa qulqulluu keessatti Roomaa boqonnaa 3:23 irratti hundinuu yakkaniiru jedha. Hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoos isaanitti hir'ateeraa jedha. Iddoo biraatti immoo gaafa dubbatu ani cubbuu hin qabu inni jedhu inni sun of sossobaa jedha. Kanaafuyyuu atillee anillee ifa nama yakkamaa taane yakka keenyan immoo ifa nutti murame hojii keenya hojii gaariidhaan immoo ifa kan nuuf faradamu ifa ta'e. Amma iddoo kanatti haala kamiin wal hubachiisuu dandeenya? Macaafni qulqulluun akkuma duratti siin jedhe Roomaa boqonnaa 6:23 irratti illee gaafa dubbatu immoo gatiin nama cubbuu hojjetee du'aa jedha. Kanaafuyyuu wanti ana du'a jalaa na baasuu danda'u immoo maalidha? Amma fakkeenyaaf ani hojii kiyyaan amma fakkeenyaaf ani islaaman taane garuu hojii gaariin hojjedha. Rabbii kiyyallee nan galateeffadha. Yeroo hundumaa fuula rabbiitti namootas nan gargaara wanta hundumaa nan godha. Hojiin kiyya kun jannata na galchuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf islaama osoo hin ta'in hojii kiyya kun hojii gaarii hojjedheef jannata galuu hin danda'u re'ani amma isheen. Ani gar sammuu kiyyattis qulqullummaa yaada hammina namarrattis yaadu nama kamiifuyyuu dubbii hamaan deebisu namuma hundumaa qixuman jaalladha. Garuu rabbii kiyyallee seerumaaniin kabajadha. Rabbii tokkicha akka jirutti amana. Rabbii kana osoo hin galateeffadhu gatii cubbuu kiyyaaf inni kan tarte sila addaamummaa irraa isa fudhannee cubbuu hundumti keenya iyyuu kufuu keenya macaafni qulqulluun sin dubbata quraana keessa sin jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani amma cubbamaa namni ta'e kun rabbiin galateeffachuu qofaan hojii gaarii hojjechuu qofaan badii tiyya tarte san rabbiin haa dhiisuu hin danda'u. Okay, bareedduudha gaafiin kan kee gaafii lama wal keessa qabdee na gaafatte gaafii bareedduudha. Tokkoffaa irratti waan macaafni jedhu wal qabatee firdiin kan kennamu hojiidhaan kan jedhu sirriidha kana irratti walii galla. Ani duras hin jedhee ture. Firdiin kan kennamu hojii irratti hadiisuma sanuu ka dubbistee hojjetee seena jedhe malee hadiisichi kitaabicha qofa irratti hirkatamee hin jenne. Kitaabichi waan beekumsa rabbiitiin wal qabatudha. Ani ammoo kan itti gaafatamu hojii aan hojjedhee. Sun rabbiin subhaanahu wa ta'ala dura dursee beekaa gaafuma dura ana uumu dursee beekaa kan jedhudha malee. طيب ارجسني عمو يو كأما أتدوب بسنة رد فكين يا فما فيسون بقولنا تقول لك وسافر يو فدته أولوس واقعيو ومامو بيجلفا هندوما دورا درسين نفواتي شو ما جيشوا يعقوب اللي وان كان يدوب بتا يعقوب اللي بقولنا تقول لك وزيد دقدا مرتي واقعيو كجال لساتي دبيد وقاتين وما بيجلفا هندا دورا الشيء شو نلهم كن نلهم سنما والكبات أولوس رد الدبين دوب بتا وان كان واقعيو نفلتي جيشوا Yesuus Kiristoos mataan isaadha waaqayyo akka isaan filate dura dursee akka barattoota isaadha filate isin waaqarraa filatamtan jedhee dubbatee jira. Rabbiin nama filachuun osoo biyyi uumamni biyya lafaadhaan hin jiraatin dura rabbiin nu filate jechuun osoo uumamni dura akkamiin rabbiin nama filatare. Rabbiin nu filate jechuun duraan nu beekaa jechuudha. Osoo nuti uumin durayyuu maal akka hojjechuuf deemnu akka nuti qajeelota taanu nu beekaa jechuu isaati. Si galaa miti isaa?
Bakka isuma kana kanumaa wal gala jechuu kooti. Ati waan ati kaafteef si keessa siin. Kan lammaffadhaa hojii gaarii yoo hojjedhe, hojii gaarii yoo hojjedhe ani rabbiin irraan jaalatu ka jedhu rabbiin sirra jaalata jechuun koo hojii gaarii hojjette gaarummaa qabda jechuudha. Gaarummaa qabda jiru duniyaa irratti rabbiin galata siif galcha. Garuu hojii gaariin qabda Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam hojii jecha gaarii dubbachuun sadaqaadha jedhanii waan gaariitti nama ajajuun sadaqaadha jedhanii sadaqaa jechuun kenna akka kennaatti rabbiin galata sii galcha jedhanii dabalataan ammas ammoo waan hamaarra nama dhoowwuun illee sanuma beeka wantoota akkana kanneen wantoota baay'eetu jira amma haadhaaf abbaa kan keetti tolu ooluu waan gaarii naman dubbachuun jecha gaarii dubbachuun kun hundi isaa gaarii garuu wantoonni kun hundi isaadhaa masarata qabaachuu barbaachisa yookaan bu'uura irratti ijjatu mana kun hundi isaa mana ol aanuudha yookaan bilokkeetti gubbaati bu'uura qabaachuu qaba manni bu'uura malee dhaabbachuu hin danda'u bu'uurri sun nabiyyiin Muhammad alayhi salatu wassalam inni kuni waa shan irratti dhaabbataa jedhanii nu barsiisanii jiran tokko rabbiin malee haqan kan gabbaramu hin jiru jechuu nabiyyiin Muhammad alayhi salatu wassalam amma kanatti jechuu nabiyyiin Muhammad alayhi salatu wassalam ergama rabbii ta'uu isaanii fudhachuu erga sanii soomu salaatu ammas ammoo zakaa baasuu hajjii gochuu isa kanniin tamam isa kanniin kan irratti ijaaramu jechuu sigaltee kaawwan hojii gaarii waan gargaarii hojjechuun gaariidha laakiin bu'uura tolfachuu barbaachisa malee bu'uurri kun yoon jiraatiin eenyu sirraan qabe fakkeenyaaf amma ati akka kiristaana tokkootti namni hindoozimii tokko ka waan gaarii hojjechuu arguu dandeessa amma hindoozimii jechuun warra hindoozimii kan inni beektamu yookaan boodaazimii ta'ee amantii fedhaa qabaatu waan gaarii ka hojjetu arguu dandeessa garuu amantii kan keetitti yesuus waaqa jedhee namanni guututti jannata seena rabbiin isa jaalataa jechuu hin dandeessu rabbiin kan jaalatu bu'uurarraa kaaseeti bu'uurri waa hundumaa abboommiin hundumarra caalu quraana keessa yoo dhufte islaamummaa keessa yoo dhufte wanni waa hundarra caalu tokkichummaa rabbii tawhiid tokkichummaa rabbii ajajni jalqaba quraana keessatti jiru suuraa lammaffaa ata 20 kan jiru yaa nama isin rabbii keessan isa samiif da isin uume warra isin duraallee uume soda gabbaraa kan jiru tokkichummaa rabbii tokkicha gabbaru isa kana irratti yoo ijaarame sigaltee yoo ijaarame waan gaarii bakka ni qeebala yoo kana irratti ijaaramin taate ammoo dalagaan kan keessun jiru duniyaa irratti rabbiin nama gaarii ta'uu kan keetiif galata siin galcha waan gaggaarii waan ati dalagde saniin akka maatiin kan kee tolu siif godha akka wannaan jireenya gaarii jiraattu rabbiin sii taasisa bakka qalbii kan keedha sii bal'isee akka jiraattu garuu ammoo jannata seenuudhaaf qulfiin jannata guddaan abboommii rabbii kan jalqabaadha san ajaja rabbiidha ka guddaadha san eeguu barbaachisa siin jechuu kooti akka macaafaatitti illee ni beekta abboommoota keessaa kan irra caalu eenyu maalidha jennaan waaqayyo kee kophaa isaa gooftaadha kan jedhudha jedhe Yesuus. Sigaltee Musee illee waan kana dubbatee jira nabiyyoonni hundinuu kanuma dubbatanii bu'uurri kun jiraachuu qaba siin jechuu kooti. Achi boodaan kun waan itti aana siin jechuu barbaada. Jechuun nama ka duratti naan jette ka duratti gaafii ani si gaafadhe keessa gaafii tokko keessaa bukkee islaamummaa wajjiniin walitti dhimmi fayyuu dhimmi jannata seenu islaamummaa wajjiniin maalii walitti dhufaa jedhudha jechuun fakkeenyaaf salaata akka amma isin akka keessanitti akka afaan keessaniitti salaata jettu nu biratti immoo kadhannaa yookaan immoo rabbiin gabbaruu jechuudha rabbiin galateeffachuu jennee yaanna yookaan immoo waaqa fuulduratti waaqa gabbaruu yookaan waaqa galateeffachuu jedhamee yaamama jechuudha. yookaan ደግሞ ጸሎት ተብሎ ይጠራል በአማርኛ እግዚአብሔርን ማክበር በቃ እግዚአብሔርን ግሎሪፋይ ማድረግ ማለት ነው በቃ just like እግዚአብሔርን ማክበር ማለት akka afaan amaariffaan leesi sirriitti si gala jee waan yaaduufi waaqayyoon waaqessuu jennee yaanna kan waaqessunus waaquma tokko jennee amanaa akka jechuun akka macaafa qulqulluutitti waaqni yaa Israa'el waaqayyoon kee waaqa tokkicha jedhamee caaffameera waaqni tokkichi sun immoo bifa sadiin akka mul'ate macaafa qulqulluu dubbata kun akka amantaa keenyaatti haala hubannaa keenyaatti murteessa waan ta'eef kun rakkoon qabu garuu ani amma gaafiin kiyya duratti irratti deebi'uu barbaade macaafa qulqulluu keenya keessatti macaafa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti gaafa dubbatu biyya lafaa kana akka nyaatuuf ምድርን ይበላ ዘንድ አንበጣን ባዝዝ በምድር ላይ ረሃብና ቸነፈር እንዲሆን ባደርግ በስሜ የተጠራው ሕዝቤ ሰውነቱን አዋርዶ ቢጸልይ ከክፉ መንገዱ ቢመለስ እኔ በሰማይ ሆኜ እመለከታለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ ምድራቸውን ደግሞ እፈውሳለሁ። አሁን እንኳን በዚህ ስፍራ ስለሚደረገው ጸሎት አይኖቼ ያያሉ ይሄንን ስፍራ ደግሞ እኔ መርጫለሁ ጀዴ ዱበታ jechuudha
Amma iddoo kanarratti yaada namni maqaa kiyyatti yaamame yookaan rabbii tokkicha waaqessa namni jedhu kun rabbii tokkicha waaqessaa namni jedhu kun yaada isaa geeddaratee cubbuu isaa isa duraa sanarraa deebi'ee karaa isa qajeela yoo qabate ani waaqayyo isaan nan fayyisa biyya isaanis nan milladha isaanis nan fayyisaa jedhe cubbuu isaaniitti irraa illee akka isaan deebi'uu qabanii fi kadhata isaan na kadhatan hundumaa nan dhagaa jedhee rabbi afaan isaatiin dubbate jechuudha Salamoon. Amma ani wanti walitti si qabsiisuu barbaadu maalidha? Macaafa qulqulluu kana keessatti yoo akkana jedhe namni tokko karaa isaa isa hamaatirra deebi'ee yoo rabbiin fuulduratti of salphisee ani yaa waaqayyo cubbuu hojjedheera badii kiyya badii dalageelleen hin beekan obsuu hin danda'u fuula keetti ani yakkamaa dadhabadha yoo jedhe karaa sanirraa yoo deebi'e rabbi isaaf dhiifama gochuu akka danda'uu fi nama jaannataa isa gochuu akka danda'u macaafa kana keessatti dubbata seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti jechuudha. Akka islaamummaatti amma fakkeenyaaf namni tokko akka islaama namni ta'e tokko akka hadiisa duratti boqonnaa 4 irratti kaasne kana hadiisa 4 irratti akkuma kaasne kana namni tokko hojii gaarii osoo hojjetaatu hin jiru namni hojii gaarii ka jennu amma anaaf si akkuma duratti ati naa kaafte sana hojii gaarii isaa kan arguu dandeenyu waan ija keenyaan arginu malee laphee isaa keessa waan jiru hin beeknu jechuudha. Argite amma waan garaa isaa keessa jiru hin beeknu. Amma ati namni tokko osoo salaatu salaata yeroo 5 isaa eeggatee hin salaata sadaqaallee hin kenna namoota hundumayyuu gargaarsa waanuma hundumaanuyyuu beekamtii qaba garuu keessi isaa sun immoo keessi isaallee qulqulluudha jennee dubbina amma akka hadiisa saniitti jechuudha. Namichi kun hojii gaarii hojjechuutti beekamaa jira. Garuu sababbii itti barreeffameef qofa jedha amma achirratti la. Sababbii itti barreeffameef qofa namni sun hojii jannataaf ta'u sana dhiisee hojii hamaa hojjetee gaannab seena yookaan immoo si'ool seenaa jira. Amma kana akkamitti wanni define gochuu dandeenya jechuu barbaadeen amma fakkeenyaaf hadiisa 4 kan ibsu akka keessanitti Bukaariin sirriitti ibsaan jettee jirta jechuudha. Isarratti mee sirriitti ibsa gaarii naa kenna. Eeywa sirriitti si ibsa jedhee yaada laakiin xiqqoo sirra si deebi'amee akka sirriitti si galuudhaaf. Tokkoffaa irratti jecha fayyina jedhu kana jechi fayyina jedhu kun nu biratti hin jiru. Guutumatti jechuudha. Islaamummaa keessatti jecha fayyina jedhamuun fayyadamnu nuti. Maaliif jennaan akka kiristaanummaatitti fayyina jechi jedhu cubbuu irraa fayyuudha yookaan cubbuu duraan ture irraa dhiigaan fayyuudha. Dhiigaan fayyuudha. Inni kun nu bira hin jiru. Wanni fayyina jedhamu isa kanaadha hiikni isaadha. Fayyina kan jedhamu isa kanaadha. Nu biratti ammoo wanni kun hin jiru. Nu biratti cubbuu duraan dabreef jecha ani hin qabamu yookaan atillee hin qabamtu. Ati cubbuu mataa kan keetiif gaafatamta akka amma kunoo Hisqeel boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irra jiru sanidha jechuudha. Jechuun cubbuu abbaatiif ilmi hin qabamu, cubbuu ilmaatiif abbaan hin qabamu, hundi isaatu cubbuu mataa isaatiif du'aa kan jedhu. Namni qajeelaan yoo ati gara rabbii deebite, rabbiif jecha bulte, tokkichummaa rabbii irratti akkuma siin jedhe sana abboommii jalqabaa eegde. Yoo abboommii jalqabaa hin eegin hojiin kan keedhaa, tolummaan kan keedhaa bilaasha jechuudha. Tolummaan kan keedhaa bilaasha. Abboommii jalqabaadha yoon eegin. Abboommii jalqabaa san yoon eegin wannaan kan kee bu'uuraan qabdu waan taateef jechi jannata seenuu hin dandeessu. Abboommii jalqabaadha ajaja duraadha ajajoota gurguddoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nutti kenne karaa nabiyyootaatti nutti geessa kan eeguun dirqama jechuudha. Kun kan yoo ammoo ammeenya dalagde ammeenya kan keerra yoo of duuba deebite waan gaarii dalagde rabbiin jannata si seensisa. Yoo ammoo nama gaarii duraan hojjechaa jiru taate yoo itti jabaattee hojjette rabbiin jannata si seensisa. Garuu gaarummaan kun maaliin lakkaa'amaa kan jedhu bu'uura qabaachuu qaba. Akkanumatti fakkeenyaaf amma ani ollaa kiyya wajjin nagaan jiraadheef jecha rabbiin calliseetuma jannata na seensisaa miti. Sababni isaadha rabbiin nabiyyoota wanni ergeef wantoota kanaaf miti. Kun uumamaan waan nama keessa jiru. Wantoota kanneen kan xixiqqaa akkanaatiif miti. Wanni guddaan tokkichummaa isaati. Tokkichummaa rabbiidhaati. Tokkichummaa rabbii qabaadhuuti ergasanii waan gaarii hojjedhu. Waan gaarii hojjedhu. Kanaaf quraana keessatti bakka hunda yoo deemte quraana keessatti bakka hunda yoo deemte jalqaba dhaga xumuraatitti warroota amananii dalagaa gaarii dalagan jedhana. Amananii dalagaa gaarii dalagan. Akka macaafaatti illee kanuma jedheetii yaada. Sababni isaadha macaafa keessatti namni hin amaniin namni hin cuuphamin hin fayyuu jedha. Akkana jechuun nama amanee nama cuuphametu fayyaa jechuudha. Amantii fi hojiin wal qabataa jechuudha. Amantiin dura hojiin argamu dura amantiin jiraachuu qaba. Amantiin kophaa isaa waa fayyaduu hin danda'u yoo hojiin hin jiraatin. Amantiin kophaa isaa waa fayyaduu hin danda'u yoo hojiin hin jiraatin. Macaafa ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 laaluu dandeessa sirriitti. Abboommi tokkicha cabsuun akka waan abboommi hunda cabsuuti jedheetiin dubbata. Amantiin uf bira hojii hin qabne akka amantii du'aadha. Akkasuma immoo amantiin hojiin amantii uf bira hin qabne illee hojii du'aadha.
Wamaa bu'aan qabu jechuudha. Kanaafuu hojii qofaanii jannata seenanii kan jedhu sirriidhaa miti. Lammaffaadha amantii qofaanillee jannata seenanii kan jedhu sirriidhaa miti. Lamaan walitti qabuu qabdaadha. Amantiin waan amanuu qabdu waan rabbiin sitti himetti amantee fakkeenyaaf amma islaamummaa akka islaamummaatti yoo sitti hime rabbiin nabiyyootatti amanuun irratti dirqama godha. Isatti amanuu dirqama nurratti godha. Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam fudhachuu dirqama nurratti godha. Dabalataan ammas ammoo nabiyyoota kaawwan illee kitaabanitti illee amanuu dirqama nurratti godha. Wantoota kanneen itti amanuun dirqama. Erga sanii hojii gaarii dalagaa jechuudha. Akka saniidha. Akkaataan inni jiru jechuu kootiin. Ashi. Amma akka Mee jidduudhaan dhiifama naa goota mucayyootana dubbisee kaaqo yeroo takka mee shaahadaa jechuu jirti yoo shaahadaa ka dhugaan jettu taate shaahadaa dura dursee kaa'ee eegasanii wajjin itti hubna. Beliinaa jirtaa? Beliinaa ka jettu jirtaa? Shaahadaa ka jette sun? Hin sobdi. Yalla. Itti fufi yalla. Itti fufi. duratti amma Yaaqoob boqonnaa lamarratti yaada kaaste keessaan namni xiqqoo namoonni karaan ittiin hubatan xiqqoo rakkisaa waan ta'eef isa define gochuudhaa fi gaafii keetiifillee akka deebisiif ta'u jechuuf egaa akka jechuun ibsa gaa akkasii ta'u barbaadeettini macaafa qulqulluu keessatti akkuma Yaaqoob boqonnaa lamarratti duratti kaaste sana namni hojii malee fayyuu akka hin dandeenye yookaan immoo amantii malee fayyuu akka hin dandeenye hin dubbataa jechuudha. Amma amantiin jalqaba hojii gaarii argisiisuudhaan duratti amanuun murteessaadha jettee yoo define gootuu dhaga'een isa sanii gaafii asirratti waan natti uume sitti gaafachuu barbaadetti amma fakkeenyaaf akka ati jettetti namni tokko osoo hin amaniin hojii gaarii hojjechuu hin danda'u yaada ijoo of keessaa qaba jechuudha. Amma bakka sanatti waan inni dubbachaa jiru macaafa sana keessatti akkas jedha waan ta'eef macaafni ati namicha gowwaan nanaa hojii kee amantii kee malee natti argisiisan immoo amantii koo hojiidhaan sitti argisiisa jedhee dubbata jechuudha. Kanaafuyyuu amantiin hojiidhaan hin ibsama garuu hojiin amantii hin ibsuu kan yaada jedhu of keessaa qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf isin amantii keessanitti cimtanii osoo jiraachaa jirtanuu hojiin keessanii hamaa yoo ta'e amanuu dhabuu keessanii hin argisiisu. Isa kana siimee baraan namni jannata seenuudhaaf lamaanuu qabaachuu qaba jedhee sitti dubbachuu jira. Hojii gaarii hojiin wal caala hojiin sadarkaadhaan wal caala. Waliigalatti alaa kun laaluun hojiin gaariin jiraachuu qaba. Amantiin illee jiraachuu qaba. Amantiin bu'uura. Erga sani ammoo hojii irratti hojjettaa siin jechuu jira. Lamaan isaanii akka hundattuu wanni jechuu jirru islaamummaa keessa jannata seenuudhaaf suuraa 106 irratti rabbiin ifa baasee dubbatee jira. Kakatee والعصري يرودان ككدا نمنون دساتو خسارة كيس جرا ورا أمناني دلقا غاري حجة ملي وجي غاري حجة ملي جل لمان كان رتد أبنا نوتي توكو أمنتين بقول وجين توكو أتي فكين يفهم الله كان كتولو أولو دندي تهار أفبان كي جالة دنديسا وان غاري غارو أمو أتي جنة سينو داف هذا أفبان كي يتي تولو أولي جتي ربي تيو تولو يو ربي تين أمنين أمو أتي بو أنغو سينجة جيران amantiin jiraachuu qaba erga sani ammoo hojiin gaarii jiraachuu qaba siin jechuu jira akkasi kana ka amma laalka if akkas ta'e immoo ka namichi ammallee gaafin kiyya kanuma duratti gaafin kiyya bootuma hadiisuma afurii sanarra jira jechuudha hadiisa arbaa lakkoofsa afurii boqonnaa afurii sanarra jira if akkas ta'e namichi gaarii hojii gaarii hojjete kun akkamitti islaama ta'eeti ka amma laalka lachuu kan haasa'aa jiru namni tokko islaama ta'eeti kan hadiisni kun haasa'aa jiru islaama hojii gaarii hojjeteera garuu wanti itti barreeffame hamaa waan ta'eef yookaan nama jannata seenu waan hin taaneef itti barreeffame sababbiin isaa hojiin isaa gaariin kun amantii keessa ta'ee ibsaa ture sababbi rabbi itti barreesseef qofa hojii warra jannata seenu hojjetee in badaa jira. Kunis immoo hojii gaarii biyya lafaa kanarratti sababiin jedhu bakka kana dogongoruu jirta. Sababiin jedhu achitti akkasan akkuma jedhu qofa dubbatu malee isarratti ni dursaa jedha isarratti dursaa. Kitaabichi isarratti durseeti ergasanii ammoo kitaabichi dursa jechuun waan hojjetu kana fakkeenyaaf hadiisiisa sii kenname yeroo takka kan ati wanna jette sanii akkana jira sahiihanii keessa kan jiru yeroo takka na beeku. Kana jedha sahiha muslim keessa illee jira bukhari keessa illee jira maal jedha
فيما يبدو للناس يجون وأن ما ملأتو كيستي جدا فيما يبدو للناس وأن ما ملأتو كيستي نمتيج كوني دلقا فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بأمل أهل النار تقوتش مال تاجدا دلقا قاري دلقي إيغساني كتابني سرت درسيتشون كتابني وأن ما فمت سن درسيتين أرقام كتابي رب نمتيج كوني بدأ سينا يجبيك نتمو وقوة جلالتو نمتيج صلاة جير صوم جير وأن قاري وند دلقو جير أكن ملأتا جروت فيما يبدو للناس وأن ما ملأتو كيست أكا نملأتا جروت نمتيج كوني مداري جنة مرتسو جرنوت garuu ammoo rabbiin namticha kana keessa isaa waan beekuuf jecha namtichi kun deemee warra ibiddaarraa ta'a jechuu beeka rabbiin. San boodaan xumura irratti dalagaa warra ibiddaarraa dalagee ibidda seenaa jedha. Si galtee kitaabni isarratti dursa jechuun isa kanaadha. Amma akkas hin jiru jechuun amma hadiisa kunumtuyyuu hadiisumti amma jechaa jirru kunuyyuu koo kan jechaa jiru kitaabatu dursaa yookaan immoo namichi kun waan rabbi dursee isa beekuuf ka jedhu miti kan inni dubbachaa jiru. Amma bakka kanatti kontiraadigtii akka hin gooneef yaadichi inni teechise namni tokko hojii nama jaannanni itti barraa'e ta'ee osoo jiru jedha. Afaan Oromootiin kiyyarra ka jirutti sitti himaa jira garuu nama jaannata ta'ee nama jaannatni itti barraa'e ta'ee osoo jiru hojii hamaa osoo dalage Rabbi dhumarra dhufee akka inni hojii gaarii isa hojjechiise kana jaannataatti isa deebisuu fi kompiliitilii immoo ammallee kan dubbachaa jiru namni cubbamaan tokko nama jaannataa ta'ee barraa'ee jireenyi biyya lafaa isaarraa gaarummaa yoo ta'eeyyuu gaafa isaa fi Rabbi gidduutti gaafa isaaf jaannata gidduutti taakkuun takka waaftu hojii warra gaannaba hojjete hazaaba seenaa jechaa jira. Amma homaa wanta dhokseen qabu amma hadiisni kun ifatti dubbatee jechuudha. Dhiifamallee naa godhiti yeroo meeqarra deebee sitti meessa kana. Ani wanni siin jedhe hadiisa akkaataan itti dubbatamu akkaataan nabi itti hubatamu fakkeenyaaf amma nama tokko qofaa miti hadiisa kana ka odeessu namoonni biraallee odeessanii jiran. Hadiisa Sahih Muslimii fi Bukhaarii keessa illee jiru. Fiimaa yabduu linnaas waan namaaf mul'atu keessatti erga jedhe jechi kun guutuu jala murteessiif ibsi. Akka namaa mul'atutti akkana jechuun ati akka namaa mul'atu fakkeenyaaf amma Quraana keessa suuraa Al-Maa'uun yoo dhayitee dubbiste Rabbiin warra salaataniif badiin mirkanaa'ee jira jedha. Warroonni sunni warra kam jennaan warra salaata isaanii yeroo garitti dagatanii ammas warra of mul'isaniif jedha. Warra dalagaa isaanii namaaf jecha dalagan. Si galtee akka nama mul'atutti namtichi kun salaatu jira. Garuu ibidda seena. Namtichi salaatu jira. Anilleen salaatu jira. Atilleen yookaan nama lama salaatu jira jennu. Nama lama salaatu jira. Lamaan isaaniitu akka nama mul'atutti namoonni kunniin namoota gaggaariidha. Garuu Rabbiin namoota lamaan kanneen adda baasee jira. Tokko ka Rabbiif jecha salaatu. Amantii of keessaa qaba keessa isaatii. Si galtee akkanaa kuni Rabbiin dalagaa gaariidhaa isaa xumura jannata seena ofirraa. Okay, tokko ammoo namtichi salaatu jira, walumaan salaatu jira. Garuu ammoo inni namatti of mul'isuudhaaf jecha salaatu jira. Akka naa mul'atutti namtichi kun namticha gaariidha jedheetii yaadu jira. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni beeka keessa isaadha. Namtichi kun warra ibiddaa ta'uu isaadha ni beeka. Waan nama dalagaa jira jechuu isaadha ni beeka. Booda deemee gaafa xumurarra ga'u dalagaa warra ibiddaa dalagee eegasan ammoo ibidda seenaa. Akka namaa mul'atutti jechuu jira hadiisichi si galu jira miti isaa akkas. Kana amma yoo akka nama salphaa tokkootti fudhanneetuma kophaa keessa baasnee kan dubbannu ta'e inni kun akkuma amma ati ibsite kana ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf ati amma asirra teessee namoota 986 kanniiniif dhugaa bahaa jirta jechuudha. Waan dhugaadha jettee ofii keetiitti amantu namoonni biraa akka beekan gochaa jirta jechuudha. Amma macaafni qulqulluun keenya immoo wanti inni wal qabsiisu qulqullummaan keessanii jedha. Hojiin keessan gaariin namoota fuulduratti akka mul'atuu fi namoonni Waaqayyo abbaa keessan hojii keessan gaariidhaan akka isaan galateeffataniif hojiin keessan yeroo hundumatti nama fuulduratti ifa haa ta'u jedhee dubbata jechuudha. Kanaafuyyuu hojiin gaariin amma ati asitti dhufte hunduma keenyatti himaa jirtu kuni eenyummaa keetii wajji kan wal qabatedha. Amma fakkeenyaaf ati nama in salaachas. Amma ati wanti ati gootu kuni hundumtu namoonni waan si duuka bu'an qabu warra si duuka bu'an qabu jechuudha. Ati dogongorte fuula Rabbiitti ati dogongorte jechuun namni si duuka bu'aa ture sun hundumtuyyuu karqee hordofee waan ta'eef dogongoreera jechuudha. Kanaafuyyuu amma kana akka nama salphaa tokkootti yoo ilaalle dubbichi kun akkuma ati duratti naa ibsite san ta'a. Garuu akka nama sheeka tokkotti akka ustaaza tokkotti yoo ilaalle garuu karaan ati irra deemtu hundumtu namoota biraa
taate fillee jalliina ta'a jechuun yoo ati badii qabaatte. Sababbiin isaas Ayyee. waanuma ati si keessa jiru sana guutummaa qoodee namaa kennaa jirta waan ta'eef. Okay. Yoo ati Ayyee garuu tana nama mee qajeela tana taate xiqqishuu. nama sirrii taate waan sirrii dubbatte immoo السلام عليكم أستاذ. Ayyee tole. Xiqqoo siidha waa si ibsame. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Xiqqoo si waa ibsee fi bira dabra safaraan dhiifama. أيه. Yoo waa dabaltaniif ayyee tole. Akkasiin jechuu barbaade bakka kanatti mee akka eegama caafa keessa hin takka sirri si ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 5 irratti gaafa dubbatu akkaataa kadhannaadhaa hogguu barsiisu maal jedhe. Hogguu kadhattan mana keessan cufadhaati akka sagalee keessan nam tokko hin dhageenye godhaati kadhadhaa jedhe. Akka abbaan inni waaqarra jiru sun isin dhaga'utti jechuudha. Yoo kana gochuu baattanii akka warra uf mul'isanii taatan gabbaatanii karaa irratti sagalee ol qabdanii lallabdan mana qulqullummaa keessatti hogguu kadhattan gatii keessan isin namarraa argattuu jedhe. Gatii keessan namarraa argatu. Lachuuyyuu waaqa kadhachuu jira beeki. Lamaan isaaniitu waaqa kadhachuu jiran. Kuni garuu amantii isaatiin rabbi ufiititti hirkatee rabbiin kadhachuu jira. Kun ammoo garuu nama uf garsiisuudhaaf jecha kadhachuu jira. Kuni gatii isaadha eenyurraa argataa jedhe Yesuus. Gatii isaadha ibiddarraa wannaarraa argataa jedhe eenyu kana maqaan isaa namarraa argataa jedhe. Kun ammoo rabbiirraa argataa jedhe. Si galaa miti isaa. Ammas bakka biraa fakkeenyaaf amma yoo fudhatte ati hayyeetoo de Ustaz Farhaan waa ibsu Ustaz Farhaan tu waa si dabaluu barbaadana fakkaata mee daqiiqaa 5 qofa qaba jedhaa tayyib. Ustaz Farhaan si dabarsamee qofa jedhu takka. Aye. أستاذ فما ده كاشان كوفا كبانا من نبرة سينو في Okay, rakkoon qabu itti fufaa. Taani Eshi. ani itti deebi'a booda. نتبر رئيسا جرو يوتيش ما كان سيني بسيم با إن شاء الله تيتولي إيفا بسو في شيئا غافين في درات سجل كباشي بكوفا دبات مال جدا باكو مسا كوفا نوان فيسبق عليه مالو جدا كتابه جدامي kitaabni nama kana isa dursaa jedhame kitaabni namicha kana kan isa dursu isa kami jennaan isa jalqaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekumsa isaatiin dursee hojii namicha kanaa tsaafedha malee rabbii subhaanahu wa ta'ala kan cal jedhe irratti tsaafe miti jalqaba keessatti waa'ee qadaraa keessatti kun as keessa jira sadarkaa 4 qaba qadarri qadara keessatti inni jalqaba beekumsa rabbiitidha kitaabuma namicha irratti tsaafame sun kan inni tsaafame maalin jedha beekumsa rabbiitiin tsaafame beekumsa isaatiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala kitaaba isaatu durse kan jedhamu beekumsa rabbiitiin isa dura namichi kun dhumarratti hojii kan jahannamaa akka hojjetu rabbiin beekee katabe sanatu sila hin beeka isa beeke san rabbiin katabeera isa inni katabee jiru sanatu achi jira akka namichi kun hojii gaarii sana hin dalagne hojii jahannamaa akka dalagu rabbiin kitaaba isa jalqabaa keessatti beekumsa isaatiin barreesseera jechuudha malee ay rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasumatti ofii isaa irratti murteesseera jechuu miti kanaaf ragaa hadiisa tokko sii kenneeti asirratti xumuraan maaliif islaama kana dubbachuu danda'a kun hundumtu waa'ee isaati garuu deemaan jira namatu amma natti barreesse malee jechuudha. Ishi isaa wal qabatee maal jedha asitti hadiisa tokko ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam sahih muslim irratti nama wayitu dhufe akkuma kee kana gaaffii wayii gaafateedhe maal jedheeni yaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam taada namoonni nuti dhukkubsanne erga dhukkubsanne rabboo nutti barreessee jira mana quraanaa ruqaa deemnee godhachuun keenya maal faayidaa qabaa jedhee la kun asitti yoo argaa jiraatte la jaami'a tirmidhiidha hadiisa 2065 irratti maal jedheeni يا إرجما ربي جل يا رسول الله أرأيت راقي نسترقيها سنتمنى قرآن ديم نو في تكراس نكنا أرجتيمي تيجرين ودواء نتداوي به دواء نتداوى قد أنو سنة هم بيك تمي تيجرين تيجالي وانت تين الرافق نو كنا بيك تمي تيجرين هل ترد من قدر الله شيئا ربو جل كبواس نتبر رسيرا نونجته ورب نتبر رسيرا وادي بسودان دادك نه قرآن كنا في تكراس سوني جنار كما ربي صلى الله عليه وسلم مال جراني وهي من القدر تايتانو في تكراسيسون كيسا نوجسل ما قدر رتي بيكم ربي كيتي بري فمتي جرتي الال ربو سلا دكيتي بري سجر نمچي كون اكم فيني مالف دكي قران كانو في تكراسيسا يوكام ربو سلا يوتي دبر سجر اكني فيو قران دكو مالي برباچي سيو جت جلقب ما بك قران سن تكرامو دكي اكني فيو فيوتي بري فمي جرا إنه سبب ما أدرى جل كبر تبرر فمن منو ما يالا فكين أنا متوقع دوا إنه كبسة تيمي ربو سلان إنه كبسة توكين فاي جدي ستي سافجرا مال قو شامنا حكيمي دكتا تنا كافتا تكس لامات منا حكيمي دكو كو يوربين درسي مال قو رجرا برر سجرا شو كيسة تو أكان نكو بيكي بيكم ساتين كان جتشار إنهم تو منا حكيمي دكو كو بيكم سرب بيراتي جل كبر برر سجرا كان عمر منا حكيمي ديمو سيقالي إنه ما يومو أمس وربين سبحانه وتعالى ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam waani umri nama dheeressu keessati waan garaa keessati yeroo dubbatan keessa waan rizqii kutan keessa gaafa dubbatanii maali qadara keessatti rabbiin umrii waan kutu yookaan immoo waan immoo qadaa namatti achas butu rabboo sila murteessee jira jedheen ilaala sitti hadiisa meeqaffaa keessatti musnad ahmad irratti jechuudha
شيخنا إن شاء الله أستاذ في تكيتين برا ونيدا نتيل براجل شيخنا بيتشا حديث مسند أحمديني حديث كما كنت أتوقف إبادة صدومي صديرتي مال جدي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمة قرى يدعو بدعوة يو إني كأنك كأتو تاتي وكن مو مالف إني كان إني دعاء يقولوا تي أليس فيها إثم ولا قطيئة إسا كيسا بدين تو كنجرو مرني تو كل فنجرو رحمة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة نما ربي سبحانه وتعالى واسدي إساف قد مالي واسدي كيستي مالي سيقالي تكفاني ولا قطيئة الرحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة نمني توكو دعاء إني كدت هندي سايو إرافو نما مسلمة إراتي يو نما واكان سدان قد إمالي جد سنة كيسا تكفان نما فرما ساكو تيت إمالي يوجد سببي فرما يو مرتين مو ما سيتا يوكاني منتني كت سيدا بلما عمري كت سيدا بلما بركة سيقودة تيچودا تادا مال ليوانتني بركة قودة توفي جلقبو تبري سجر ربي سبحانه وتعالى جناني آي ربي سبحانه وتعالى سبب إني دعاء قودة كنان جلقبو يو مال بري سجر اتبري سجر أكني عمري سادا بلما فأكني بركة قودة توفي جلچودا سيقالي اتيانسي مال جر إما أن تؤجل له دعوته نما إني فرما سا نكون يو فرما نكون تي دعاء نساتي وكين كان نساتي واسدي كيسا تقول أجرا توكو دعاء سن نساف سردمو وإما أن يدخر له في الآخرة تكامو آخرة ربي نساف كاو وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها تكامو بدي وي رائق دعاء كان ساسوني قالوا إذن نكثر ما جراني قالوا إذن مال جراني نكثر جرانين ارجما ربي صلى الله عليه وسلم إذا كستان عنده أيبا إسنوري جراني قا مالف جنان قدر الرتر كنيتين كسا كسينا لك ربي سبحانه وتعالى دعاء قد أجريرا يو كان تاتي كارتكوم كان فرما كتو تاتي مالي دعاء كيسا نندم تو انفرطمتي إني فرما كتو غارو دعاء إنسا انفرطمتو يو كان انتاني غارو دعاء كيسا يوكا واني سنكرت ربي سبحانه وتعالى يرسم سنكين تكاو قياك أماتي tursiisa takkaammoo badii isinitti dhufaa jirtu isinirraa qabdii jennaani maal jedhani saabonni isaanii akkasaan handu aayibaa isnuuree jedhan ilaal aay qadara isinitti murteeffamee jira taa'an jenneen ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kitaaba irratti dura barreeffame jenneen maal malee lakki du'aa sana baay'isaa iyyuu jedhani sallallahu alaihi wasallam siigalee kun maaliin wal fakkaata nama macaafa keessaa fakkeenyuma tokko sii kenneeti asumatti hafa maal jedha efesoon irratti jechuudha efesoon boqonnaa afur lakkoofsa tokko faaratti maal jedha bacaafni isaallee harkan jiru amma gana baasu sa'aatiin natti deemaa irratti dawwalaar waan boqonnaa tokko lakkoofsa afur kanneen hunda hin beefi ture Ustaz Farhaani dhageessee ture iyyuu kanaafuuti kuni akka ati jettutti kan deemaa jiru kan macaafa sana malee inni kan keenyaa kuni jalqabuma beekumsa rabbiitiin barreeffamee jira wanti hundumtu beekumsa isaa keessatti jira du'aayiidhaanis ta'e karaa biraatiinis ta'e namni badiin dalaguunsaas kitaabni isaa inni dabarsisuun illee jechuudha kitaabni inni dabarsisuun innumti dabarsee badii hojjechuun isaa sun jalqaba barreeffamee jira hojii warra jahannamaa gochuun isaa sinuma barreeffame macaafa keessatti kitaabni isaa dursee inni jedhamu maaloodha hojii isaa rabbiin beekee sinuma kitaaba jalqabaa keetti barreessee jiraadha malee ay namichi kun jalqaba waan abiddi itti barreeffamee fi amma immoo hojii waan fedhe gaarii hojjetu illee jannata gala waan jedhuun qaba of keessaati akka jechuun miti wallahu ta'ala ustaaz itti ufaa maaleesh taa'ee dhaqee barakadha ay mucaa bareeda gootanii garii isaadhaa itti himneetiin ture sanni dhageeffatee ture akkanuma isaa dheeressuudhaaf maaf ba'eesa hayyatolee bakka kanatti ibsa gabaabaa qofa kenneetiin biraa dabrame waan kanaan wal qabatee jechuudha. Sahih Bukhariidhaa hadiisa 4202 sababaa nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wasalaam waan kana itti dubbatanidha. Sababaa waan kana nabi Muhammad itti dubbatan maal jedha nabiyyiin Muhammadii fi alayhi salaatu wasalaam mushriktoonni walgaaniiti erga sanii barattoota isaanii wajjin osoo jiran lolli argame erga lolli argameen booda yoo jiraate deebisaanii yaa jamaa fokas ka jedhu sanu deebisaanii erga wajjirtaami fokas ka jettu